keenya waggoottan darban kallattiiwwan akka paartiitti fi akka mootummaatti kaa'aman gama hundaan qixeessee milkeessuudhaaf xiyyeeffannoon kennamee aarsaa hedduun jaalleewwan keenya Oromiyaa guutuutti kaffaluudhaan aarsaa isaanirra dhaabbachuudhaan kaayyoowwan misoomaa ijaarsa dimokiraasii nageenyaa akka paartiitti qaban milkeessuudhaaf keessattuu immoo sabboonummaa saba keenyaa ta'uu irraa karaa gochuutti jijjiiruudhaaf Oromummaan keenya dinagdeedhaan akka ijaaramu isaan akka ifu barnootaaf teknooloojiidhaan saba qixaa'ee gurmaa'ee fedhiiwwan isaa sadarkaa hundatti dhaloota keessatti milkeeffachuu danda'u akka qabaannuuf xiyyeeffatamee isa kana immoo itti fufiinsaan lafa qabsiisnee itti fufuudhaaf sirna cimaa sirna aadaa sirna mootummaa cimaa ta'e sadarkaa hundatti ijaaruudhaan sabboonummaa akka sabaatti qabu karaa qixa qabuun itti fufsiisuudhaaf xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa dhufee jira. Hojiiwwan kana keessatti ciminaaleen hanga tokko jiraatanis hanqinaaleen hammana hin jedhamne keessattuu fedhii fi hawwii uummanni keenya qabu aarsaatti kaffalee hiree kana erga argatee asitti hireen kun sadarkaa barbaadamutti jijjiirama barbaadamu fidee akka lammata uummanni keenya deebi'ee rakkoo keessa hin galle haala isa gochisiisuu danda'uun injifannoo isaa kana irraa fayyadamaa ta'uudhaaf fedhii uummata keenyaa afaan wal bira qabne yeroo ilaallu hojii nama yoonaa hojjetame hojii hiikoo baay'ee qabu miti. Hojii rakkoo baay'ee qabu, hanqina olaanaa qabu. Yoo rakkoon tokko dhufee hireen kun rakkoo keessa gale waan kanaan dura qaburra rakkoo hamaa keessa isa galchuu kan danda'u irratti keessatti argamna jechuudha. Kanaaf karoorri xiiqii qophaa'ee hoggansi keenya uummata isaa sochoosee hojiiwwan keenya hundumtuu karaa hiikoo qabuun hojjetamanii ce'umsa olaanaa finnee hireen kun sadarkaa duubatti deebi'uu hin dandeenye fayyadamummaa uummata keenyas sadarkaa duubatti deebi'uu hin dandeenye irraan gahuu qabnaa jedhamee kan itti galamee jiru jechuudha. Haa ta'utii ammas harcaatii fi hanqinni olaanaan jiru kun xiyyeeffannoo guddaan kennamee hoggansi keenya miira tokkoon dhaabbatee rakkoo keessa jirru hubatee rakkoowwan kanaaf furmaata itti godhee bu'aa qabeessummaa raawwii keenyaa sadarkaa olaanaatti ceessuu irratti xiyyeeffatamee hojjetamuu danda'utu irra jiraata. Kanaaf qorannoon ji'a jahaa gaggeessinu kun bilchina olaanaadhaan miira jaallummaa guddaadhaan faayidaa uummata keenyaa karaa giddugaleessa godhateen karoorota hixataa karaa qabanne karaa milkeessuu danda'uun qixaan ilaalamutu irra jiraata.